dubartiin gadhiifte kun maali jettu kun hin qaaffattu dubartiin ugaa kana gadhiifte meeshaa dhiiraa ugaa gadhiifte dubartiin hin qaaffattu wallahi barsa dubartii keessaa gurguddaa fuudhee kan gadhiisaa nama xiqqaa majara sanii nuun tuqu kaa xiqqaa majara sanii nuun isuma gomma mana akkas godhee guyyaan lama kana sumaallaan sama wallahi gurguddaa sanii maaliif tuqu wallahi wallahi wargaasii ittiin tuqu soba seenaa jirtaa mide oh yang kana de media kanarratti meeshaa maanke tuqu dibeen jaabara kana de oh sanii miti maame mee olaama waan akka barbaadu poolisii shamarranii oh ati mee fakkeenyaaf meeshaan gurraachi meeshaan Afrikaa meeshaan Itoophiyaanii guutuu gurraachisa fakkeenyaaf meeshaan ka hagasii gurraachi ciisu sun ka hagasii osoo meeshaa kiyya qulqulluu ol baasee akkatti dhaabeetti agarsiise hagam iyyisiise itti yaadamee tilmaama sammuu nama tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi magaalaa tiktok walitti oduu kaaftee agarsiifte magaalaa tiktok walitti natti jirtu dubartiin manaa yara baati yaad an kana dhibu kan laasanii miti wallaahi anamma warri naayee warri ajaa'ibe keessaa fuutu Kersa tipsi gorilla wani taanu guutuu meeshaa teessin argisiisa. Afoota nama kuma shan guutaa hundi keessatti sheer godhadha. Amma waan tokko jira. Nama dhagaye. Kriistanii anni agarsiisa. Anni agarsiisa dhagaye ni agarsiisa. Agarsiisa akka Si. Wanna ayat sigale. Namni fayyuu qaba maal taateeti. Afarsa koi afarsa wallahi amma jechu wallahi isma duga afarsa nama mana usme keessatti amma dura afarsa meeshaa isaa wayyaroo takka yeroo dhibba takka nama agarsiisaa ture afarsa ni wallahi afarsa isin irra gartani meeshaa isaa yeroo dhibba takka nama agarsiisu ture akka nuclear Israel achi darbitee Palestine hin gatteessan wallahi gurguddaa kan agarsiisu ture amma meeshaa yoo arguu feetanii nuti dibsi godhana kanaaf isa cabnu kasitti wadda Kakalee kan osoo hin taane marraa afur agarsiise amma ture agarsiistu malee jennaaniin sigale yaa anniin jira bara gaafa tokko mana wallahi dhugo marraa afur agarsiise garuu guututti barra dhagaye gaafa sinan agarsiise jettee gadi baafte eejanii gadi hin dhiisan garuu tun si futtufaddeera fakkaate ammas dhaabii agarsiise uummata kana sheere walaa godhan ani yeroo meeshaa baasitti jibboo doon taane waanuma yeroo dhagaye jibboo doon taane waanuma yeroo hedduu kun nuti waa'ee arsii kana dubbannuuf yookaan ammoo agartee ganda namaa akkas goone maalii goone jennee nu dubbannu kanaaf meeshaa kiyya ta'uu yeroo maal taate abo kanaafuu ammoo sheer godha an ummata dhiiraa kana jedhe namni tokko siif intala warra iluu san walitti hidhanii deemanii akka garaana bilbilchaa jiranii bar ilmaan haadharan kun wallahi. Intala warra iluu tadiyoo tana gabbaate san daabboo fokkos keessini. Wallahi hafarsa wallahi dhageeffadha meeshaan hafarsaa kaasama bila wallahi yookaan wal keessaa gayyaa islaa gartanii wallahi meeshaan hafarsaa guddaa bara. Afarsa na seperti terkisah bawa mereka. Amma isa kalee saniitu addileen akkana gubbatan kaa'ee koo akkasatti martoo irraa ol qabu kan jechuudha. Waanuma hangara xiqqoo takka irraa mul'atee miti akkuma mataa fi maali kana irraa mul'ate osoon guutuu martoo irraa ol qabee ituma Ada bara ini. Amma billahi dhageeffadhu abbaan feete jaalattee jibbitee abu jallisiin hafarsoo meetira takkaa biimuusa. Isaallee wanni hin jiru achuma jira bakkuma kalee isaa jira ka waraabe sun illee jechuudha. Achuma jira achi wanni inni isa hin jiru wanni isaa dabalees hin jiru. Sigalee kaastaayee waraabe sunis wanni isaa dabalees hin jiru wanni irraa hir'atees hin jiru. Hima hafee jechuudha. Kanaaf immoo afarsaa wanni irraa hir'atees hin jiru wanni irraa hir'atees hin jiru. Ani isuma kaleessaan isuma har'aati sigalee kanaaf ijoolleen jimmaa wanni isin boojisu wanni isin iyyisiisu jibba yookaan arsii qabdan wanni sana akka godhe ana maaltu arsii arrabsuun ga'e maaltu arsiidhaan isin ga'e.
isaa akkasii jettanii arrabsuu dandeessan. Har'as borus iftaanis na arrabsuu dandeessan. Sii galee. Sii galee garuu wanni arsiidhaan isin ga'ee arsii maalii jettanii so waan namni tokko godhe arsitti taruun jibba nama biraatii qabaachuu ganda biraatii qabaachuudha. So kanaafuu isin wanni isin iyyisiisu jiru kaleessa seenaan qabdan har'a seenaan qabdan gara fuulduraallee seenaan qabdan. Wallahi ijoolleen jimma seenaan keessan seenaa gadhummaa seenaan qabdan kalee seenaan qabdan kun har'allee meeshaa kiyya irraa boottan. Seenaadhaan amma eekkamitti isin galmaa seenaan gootummaa nama meeshaa dhiiraa irraa boo'u nama meeshaa dhiiraa irraa dubartii dhiiraan boo'u seenaan keessan hooma akkana kana namni isin galmeessu jiru. Qiyaamatti illee isin galmaa'u dhugaa rabbi. Qiyaamatti isin galmaa'u isin jedhee qiyaamatti. Mee kun maal isin galmaa? Boottee dhiiftee ijjitee kaleessa seenaan qabdan har'a seenaan qabdan gara fuulduraallee seenaa qabaachuu teessa. Maaliif waan seenaan hojjettan kaa booyuu fi iyyuu yoo taate malee kanaaf wanni isin iyyisiisu yoo jiraate ammallee iyya isin agarsiisa. Guututti isin agarsiisa yalla dafa. Wallahi isin agarsiisa guututti baaseen isin agarsiisa jechuudha irraa gafuudhe ammallee jechuudha. Isin boochisee dhiisee sun anaan dakalu. So kanaafuu isin agarsiisa waan ta'eef sheer koppilinkii godha dafa. Dafa sheer koppilinkii godha. So akkasi waliigalee kanaafuu wanni isin boochisu wanni isin iyyisiisu jiru. Harmallaan kunniin fagayyaatanii boo'ina. Harmalloonni kunniin agartee warri agartee 3 dhale 4 dhale kun hin boo'ina nuti. Nuti uf beekna nuti nama hojjetees argee hojjechiisees argee meeqa waliin dhalaa meeqa hojjeteen argeedha siilee. So kanaafuu warra hagadhaa shiyaadaa naan qabatu jira. Wallahi dhuguma isin jedha warra hagadhaa shiyaadaa naan qabatu jira. Isuma dhugaan isinitti hima. Yaa kanaa miti jennaan wanni isin iyyisiisu wanni isin maddachiisu jiru. Maddatina. Wallahi dhuguma hin maddatina. Kanaa miti jennaan inni kootu adaraashaa kiyya sii kennaa kootu si agarsiisa. Isa dhiiraatis isa shamaraallee adaraashaa kiyya barbaannaan kootu siin jedha. Waliin darbii fokkata. Maaltu si eda'e maaltu sirraa dabale bakkuma kalee jirta bakkuma har'aa jirta. Ati afarsaa salphisee asirraa balleessaa yookaan ammootu afarsaa salphachiisee asirraa balleessatti akkas goote miti. Yaani anuu laayivii gubbatti mika godhees egalee jeegnummaa irraa eesi egalee. Osoo ol baatee mul'ifte wallahi hudduutee fakkaata kan jaamsi waan guddaa gadhiisee godhuu barbaadde waan godhu waan xiqqaa ol daddarbite. So wanni takalee irra aartee ol deebiitti iyyuu dafa koppilinkii ishee godha daddafaa guutuu isin garsiifnee iyyitanii irraa iyyitan dafa. Daddafaa koppilinkii ishee godha gadi deebiina. So kanaafiyyuu hin boo'inaa natti hin iyyinaa. Inni lammataa dubartiin gurguddaan iyyita kun kiisa jalaa hafa. Maaliif jennaan wallahi meeshaa isin ilaaluu miti meeshaa keessan meeshaa masin jettan sanu isin ilaaluu miti isiniin hin kajeelchisu. Si galee isinuma hin kajeelchisu jechuudha. Kana jennaan ammoo dhugaa dubbachuu fi maaliin jedhee dagadde. Namni waan sana ilaalu waan sana ilaalee yookaan ammoo iyyuu jiru yoo jiraate beera gurguddaa kana agartee beera gurguddaa kana iyyuu jira. Beerri gurguddaa kun narraa gabu'a. Narraa gabu'a. Isin galee. So kanaafuu namni 6,600 kun guyyaa 26 naafiin talli Kadiir tapha qabdi irraa nafina. Irraa nafina naafiin tala Kadiir irraa nafina. Hundi keessan jechuudha. Guyyaa 3 booda guyyaa 3 booda irraa nafina. Harri 26 natti fakkaata. Guyyaa 3 booda irraa nafina tapha qabdi naafiin hundi keessan achitti deemaa taaptaabiidhaan waan barbaadanii koppiliinkiidhaan bakka barbaadan bakka isii meeshaa isii mara taaptaab godha. So kanaafuu akkas godha. Namni bu'aa dhibba ja'a kun shaallan dhageessanii jirta jedhee yaada taphaa naafiidha. Guyyaa harri 23 lakkii harri 23 akkasiisa. 23 guyyaa 3 booda jechuudha. Harri 23
shamara